Hai students akkam jirtu nageenyi badhaadha. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'aa grade 10 physics unit 1 irraa jalqabna jechuudha. Akkasumas namoonni hedduun viidiyoo kana karaa koomentiitiin na gaafatanii jirtu akka fiiziksii isiniif dalagu. Gaafii keessan karaa koomentiitiin naaf dhiyeessaa isiniif deebisa isin jedhee jira. Akkasumas viidiyoo biraa akka isiniif dalagu kan barbaadan karaa koomentiitiin naaf dhiyeessaa isiniif hojjedha. Akkasumas yeroo itti ammoo kan kutaa sagalii namoonni hedduun waan na gaafataa jirtaniif isas isiniif dalaga jechuudha. Kanaafuu waadaa isiniif galee ni guuta jechuudhaan isinis waadaan isinaaf galtan viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqabuudha jechuudha. Akkasumas chaanaala kanaaf yoo haaraa taatan chaanaala kana laayik sabskiraayib godhuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana immoo laayik sheer godhuudhaan jalqabaa isin jedha. Gara barnoota keenyaatti yoo kan deemnu ta'e immoo unit 1 jalatti motion into dimension isa jedhu ilaallaa jechuudha. Kana jechuun mooshinii daandii lamarratti asiin dura grade 9 fi isaa gaditti kan nuti ilaalaa turre motion in one dimensionidha. Sochii daandii tokkorraati jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka velocity, acceleration fi kanneen kana fakkaatan daandii tokkorratti warreen gaggeeffamanidha jechuudha. Kun ammoo unit kana jalatti kan nuti ilaallu into dimensionidha. Mee kallattimaan gara barnoota keenya kan guyyaa har'aatti yoo kan deemnu ta'e maal jedha, you may have already studied motion in one dimension. Mooshinii yookiin ammoo sochii daandii tokkorraa ilaaltee jirta jechuudha asiin dura, including the equation of uniform acceleration motion jechuudha. Maal hammate equationii uniform acceleration kan grade 9 keessatti ilaalee jechuudha. Isa kanas dabalatee ilaalee jira jechuudha grade 9 keessatti. This unit takes motion further. Unitiin kun ammoo moshiniiwwan biraa, sochiiwwan biraa dabalataa jechuudha. Looking into motion into dimension. Maal fa'a motion into dimension? Mooshinii yookiin ammoo sochii kallattii lamaa jechuudha. This include projectiles in the circular motion. Kun ammoo maal hammata? Motion into dimension kan jennu kun projectile motion fi circular motion dha jechuudha. Isaan kunniin baay'ee mata duree baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Projectile motion isa jedhuu fi circular motion isa jedhu ilaallaa jechuudha baay'inaan unit kana jalatti. When you catch a ball, your brain is completely a series of complex calculations relating to the path followed by the ball and the time it takes to reach you. Yeroo kubbaa wayii qabdutti sammuun kee yaada baay'ee complex ta'e, calculation baay'ee complex ta'e, baay'ee ulfaataa ta'e hojjetaa jechuudha. Innis maalidha? Kubbaan kun kallattii kamiin dhuftidha inni jalqabaa. Relating to the path followed by the ball. Kubbaan kun kallattii kamiin yookiin ammoo daandii kamiin natti dhufti isa jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf kubbaa wayii ati goolii eegaa isoo taate, fakkeenya salphaa fudhatuudhaaf goolii eegaa isoo taate namni kubbaa sana yeroo sitti rukututti wanti ati sammuun kee yaadu wantoota lama gurguddoon. Tokkoffaa kubbittiin tun kallattii kamiin natti dhufuu dandeetti. Kubbaan namni dhahaa jiru kun kallattii kam qabattee paazii kamiin natti dhufuu dandeetti isa jedhudha. Inni lammaffaa ammoo the time it takes to reach you. Kubbaan kun daqiiqaa yookiin ammoo sakandii hagamii itti fudhatuu danda'a. Kubbaan kun na bira gahuudhaaf sakandii hagamii yookiin ammoo taayimii hagamii itti fudhatuu danda'a isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu wantoota baay'ee gurguddoo ta'an lama yaadde jechuudha sammuun kee yeroo kanatti. This is hardwired into our brain. Inni kun baay'ee ulfaataadha jechuudha sammuu keenyatti. From the days when we used to hunt and the most of our food lived in trees. Maal irraa jalqabe? Yeroo hanti yeroo ammoo adamoo gaggeessaa turretti nuti yeroo keenya kana jiru jechuudha. Yeroo duraanitti yeroo adamoo irraa jalqabee hanga maalitti? Most of our food lived in trees. Fruutiiwwan garagaraa, nyaanni garagaraa maalirra kan jiraatanidha? Mukarra kan jiraatanidha. Kana jechuun yeroo sanitti namni maal yaada? Bineensa kana kallattii kamiin yoo kan dhahu taate bineensa kana kallattii isaa argadhee bineensa kana adamsuu danda'a kan jedhu yaaduu danda'a jechuudha sammuu isaa. Inni lammaffaan ammoo mukarraa firii wayii buufatuudhaaf haala kamiin kallattii kamiin yoo darbadhee dhahee achirraa buufatuu danda'a isa jedhus baay'ee warra haardii ta'anidha jechuudha yaaduudhaaf. A detailed understanding of two dimension motion is essential for physicists.
Detailiin waa'ee two dimensionii kana understand godhuudha baay'ee kan barbaachisoo ta'anidha jechuudha. Essential for physicists. Physicistootaaf warra fiiziksii qorataniif warra baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Two dimension motion inni jennuun kun sochiin kallattii lamarraa kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha fiiziksiidhaaf. As it enables them to complete the calculations required to design objectives from complex rockets to road around cities. Maalirraa jalqabee calculationii kanneen akka objectii wayii maal godhuudhaaf design godhuudhaaf objectii wayii hojjechuudhaaf akkasumas complex rocket rokketii baay'ee walxaxaa ta'ee fi to roads around cities akkasumas karaawwan daandii irrattis hojjechuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun baay'ee essential warra ta'anidha jechuudha. Maaliidhaaf? Fiizistiidhaaf. 1.1 projectile motion. Projectile motioniin maal akka ta'e haa ilaallu. What are projectiles? Projectile jechuun maal jechuudha? A projectile is any object moving through the air without an engine or other motive force. Without an engine or other motive force. Projectile motion kan jennuun meeshaa wayii any object qaamni wayii jechuudha moving through the air kan maal ta'uudha qilleensa keessa kan deemuudha kan socho'uudha without an engine injiinadhaan malatti motoraan malatti motora wayiitiin malatti yookiin ammoo humna kakaastuu wayiitiin malatti kan qilleensa keessa deemuun maal jennaan projectile motion. An engine yeroo jennu fakkeenyaaf motora fayyadamee kan qilleensa keessa deemu fakkeenyaaf xiyyaara fudhachuu dandeenya. Xiyyaarri maal hin ta'u jechuudha projectile motionii ta'uu hin danda'udha inni kun. Motive force kan jennuun ammoo humna si'eessituu fakkeenyaaf allaattiiwwan garaagaraa kan balali'an isaan kunniinis maal jalatti hin ramadamanii projectile motionii jalatti ramadamuu hin danda'anii jechuudha. This means it is not restricted to cannonballs or bullets. Maal hin godhu kana jechuun inni kun not restricted isaan kana cannonballsii fi bulleetii kana maal hin godhu hin daangessu jechuudha. Kana jechuun cannonballii fi bulleet cannonball kan jennuun wanta akka kubbaa wayiitii kan wanta akka makiina keessa kaanii tokko san keessaa baasan jechuudha. Argitanii jirta jedhee yaada. Bulleet kan jennuun ammoo rasaasa garaagaraa isaan kanniin hin hammatu jechuudha. Kana jechuun isaan kunniin projectile motionidha jechuudha. Projectile motionii jalatti ramadamu. When you throw a stone yeroo dhakaa wayii darbattutti toss a cricket ball akkasumas cricket ballii kana yeroo ol darbitutti or kick a soccer ball yookiin ammoo yeroo kubbaa miilaa maal gootutti dhooytutti isaan kunniin maal jedhamu isaan kunniin projectile motionii jalatti ramadamu jechuudha. There are classed as projectiles as they fly through the air. Isaan kunniin maal jalatti ramadamu projectile motionii jalatti ramadamu jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa qilleensa keessa deemaniif. Kana jechuun dhakaa yeroo darbinutti fakkeenyaaf dhakaa yeroo darbinutti asumaa darbinee humni keenya asuma biraafa. Kana jechuun nuti humna keenyaan darbaa jira waan ta'eef dhakaa san erga darbinee booda qaamni sun sochii isaa qilleensa keessa ufumaa itti fufaa jechuudha. Hanga bakka murtaa'aa ta'e wayii ufumaa isaatii itti fufee san booda maal ta'a gara lafaa gad deebi'a jechuudha. Kana jechuun isaan kunniin wanta akkanaa kun projectile motion jedhamu. Akkasumas kubbaa yeroo dhiinutti fakkeenyaaf yeroo dhiinutti qilleensa keessa yeroo dhiinutti jechuudha. Inni kunis jalqaba irratti humna keenyaani kan dhiinu. Erga san booda immoo maal ta'a ufumaa isaatiin sochii isaa itti fufaa deemaa jechuudha. Kanaafuu wanti akkanaa kunniin maal jalatti ramadamu projectile motionii jalatti ramadamu. Motive force kan jennuun ammoo wanti sun qaamni sun fakkeenyaaf allaattii balali'aa jirtu jennee jirra. Isiin tun motive force qabdi. Humna kakaastuu wayii fakkeenyaaf yoo barbaadde dhaabatuu dandeetti yoo barbaadde qilleensi keessa itti fuftee sochiisii itti fufuu dandeetti jechuudha. Kanaaf wanti akkanaa kun maal jalatti hin ramadamu projectile motionii jalatti hin ramadamu. Motive force yoo qabaate yoo injiinii fayyadames injiin motora garaagaraa yoo kan fayyadamu taates inni kunis maal jalatti hin ramadamu projectile motionii jalatti hin ramadamu jechuudha. Projectile motion jechuun gabaabumatti qaama qilleensa keessa injiinii maletti yookiin ammoo humna kakaastuu wayiitiin alatti kan qilleensa keessa deemuun maal jennaani projectile motion jennaani jechuudha. Mee fakkeenyaaf isa kana yoo kan ilaalu ta'e fakkeenya kana mucaan kun kubbaa kana maal godhaa jira jalqaba asirraa kaati kubbaan kun
jalqaba irratti kubbaa kana yeroo inni toos godhutti yeroo inni darbutti kubbaan kun humni isaatiin kaate san booda immoo kubbittiin tun ufumaa itti fuftee bakka kana geette jechuudha. Kanaafuu wanta akkana kanaan maal jennaani projectile motion jennaan jechuudha. Inni biraa isa kanas yoo kan ilaallu ta'e jalqaba irratti darbataa jira kubbaa tana erga darbatee booda ufumaa itti fufaa jirti. Humni isaa achumatti bira hafaa jechuudha. Qaamni humna irratti dalgeessuun achumatti bira hafee yoo kan itti fufu taate maal jennaani projectile motion jennee waamna jechuudha. Sana kana kanniin. Projectile motion is more complex than one dimension motion. Projectile motion kuni baay'ee maalidha complexidha wal xaxaadha jechuudha. Maal caala one dimension motion caala. One dimension motion kan jedhamu isinitti himee jira kanneen akka acceleration, velocity, speed fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Isaan kan maal jennaani warra daandii tokkorraa qofa jechuudha. Daandii tokkorra kan jechuun two dimension yeroo jennutti wanti sun qaamni sun dimensionii lama yookiin ammoo kallattii lama qabaata jechuudha. Kana jechuun y fi maal qabaa x qabaa jechuudha. Kanaafuu isaan akkanaa kannaanii maal jennaani two dimension motion jennaan. Garuu ammoo x kana qofa irratti yoo kan ta'u taate maal jennaani one dimension lama isaa yoo kan hamma taate two dimension jennaan jechuudha. Isaan kana split goonanii ilaalla. It involves motion in two directions. Sababa maaliitiif sababni inni complex ta'ee fi direction lama waan qabaatuuf sochii kallattii lama waan of keessaa qabuuf sababa kanaaf komplexii ta'a jechuudha. The vertical and the horizontal. Vertikaalii fi horizontaalii. Vertikaal jechuun waa'idha jechuudha. Kan irra gadii kana ni beektan jedhee yaada. Horizontaal kan jennuun ammoo x kana jechuudha. Kanaafuu two dimensioniin kun kallattiin isaa kunniin direction isaa kunniin vertikaalii fi maalidha horizontaalidha jechuudha. For simplicity, we look at the horizontal velocity and the vertical velocity as separate components of the velocity. Karaa salphaadhamaa ilaalla. Velocity horizontaalii irra ta'ee fi kallattii x irra jechuudha. Horizontaal yeroo jennu kallattii x kana irra yeroo ta'ee fi akkasumas vertikaalii kallattii y irra yeroo ta'etti separate goonee ilaallaa jechuudha. This can be treated individually. Isaan kunniin maal goona adda addaan ilaallaa jechuudha. Individually adda adda baafnee ilaalla. Resolving velocity. Resolving jechuun grade 9 keessattis ilaalee jirra jecha kana. Resolving means splitting one vector into two component vectors. Usually one horizontal and one vertical. Resolving jechuun vectorii tokko yookiin kalqabee tokko maal godhuudha bakka lamatti adda baasuudha. Splitting jechuun gargar baasuudha jechuudha. Komponentii garagaraa lamatti adda baasuudha. Komponentiin kunis maa inni horizontaalii fi vertikaalii or x axis and y axis isa jennuun sanitti gargar baasuudha jechuudha. These components have the same effect as the original vectors. Komponentiin kun lamaan isaaniitu effektii wal fakkaataa qabu jechuudha. Vektarii originaalii wajjin kan jalqaba split goonusanii wajjin wal fakkaatama ta'a. An example can be seen below. Example isa mee isa gadi kana ilaalu. The 16 meter per second velocity can be resolved into two components vectors. What the same effect then? That the same effect then combined. Effektiin kun ammoo erga gara garatti adda baasnee booda the same ta'a jechuudha. Effektiin isaanii tokkuma ta'a. Vektarii isa oriijinaaliidhaan tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kamiin adda baasee bakka lamatti haala kanaan adda baasee jira jechuudha isa kana. This allows us to calculate the path of the projectile including its maximum vertical displacement or maximum height, maximum horizontal displacement or range and flight time. Inni kun maaliif nu gargaara haala kanaan adda baasuun kuni maximum vertical displacement yookiin ammoo displacement vertikaalii irra ta'e kan guddaa jechuudha. Qaxxaamura vertikaalii irra jiru kan isa guddaa ta'e kan jechuun maximum height. Vertikaalii irra yeroo jennu haala kanaan vertikaal jechuun isa kana. Kanaafuu inni kun maal jedhama height jedhama jechuudha. Maximum height barbaaduudhaaf height guddaa barbaaduudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni biraa maximum horizontal displacement. Horizontal displacement ammoo haala kanaan kallattii kanarra osoo jiraate displacement guddaa ta'e jechuudha. Horizontal irra ta'e guddaa isa ta'e ammoo maal jennaani range jennaan. And flight time.
sa'aatii inni balali'uudhaaf itti fudhate sanis kaalkuleet godhuudhaaf nu gargaara jechuudha inni kun. Horizontal motion. If we ignore air resistance, then there are no horizontal force acting on the projectile as it flies through the air. Air resistance yookiin ammoo dhiibbaa qilleensaa kan ignore goonu taate osoo dhiisnu taate yookiin dagannu taate, then there are no horizontal force acting on the projectile. Projectile kanarratti humni horizontaalii ta'e humni x irra ta'e kan irratti dalgeeffamu wayiitu hin jiru jechuudha. Air resistance yoo kan dhiifnu taate. As it flies through the air. Haala inni maal keessa bal'aa jiruun qilleensa keessa bal'uutti jechuudha. This means there is no acceleration. Kana jechuun accelerationin hin jiraatu jechuudha. Accelerationin hin jiraatu. So the velocity stays the same horizontally. Kanaafuu velocitiin keenya maal ta'a? Horizontaalii irratti tokkuma ta'a jechuudha. Wal fakkaataadha. The same ta'a. Kana jechuun haala kamiin accelerationin hin jirre yoo kan jennee ilaalu taate, accelerationin jalqabuma irratti maalidha? Final velocity minus v final minus u or initial over time dha. Akkuma nuti hundi nu beeknu. Yoo velocitiin keenya kan jalqabaatii fi kan xumuraallee wal qixa ta'u taate, kanaaf kana jechuun humni velocity sana irratti qaama sana irratti dalgeeffamu waan hin jirreef velocitiin keenya lamaan wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo walirra hir'isu maal ta'a? Zeeroodha. Taayimiidhaaf yeroo hir'u zeeroo lakkoofsa kamiifuu yeroo hir'u zeeroo ta'a. Kanaafuu accelerationin sababa kanaaf zeeroo ta'a jechuudha. Hin jiru sababa kanaaf jenna. This is a perfectly valid assumption for many projectiles. Assumption kun yookiin ammoo yaadni kuni projectile baay'eedhaaf maalidha? Valididha jechuudha. Dhugaadha, ni dalaga. We can apply the following equations. Equationii kanneen fayyadamuu dandeenya. Displacement barbaaduudhaaf average velocity times time taken yeroo itti fudhateedha jechuudha. Displacement yookiin qaxxaamura osoo barbaadnu jedhanii jalqaba irratti average velocity keenya meeqa ta'a? Average velocity equal to distance over time. Kanarraa yeroo barbaadnutti cross goonee barbaaduu dandeenya. Kanaafuu inni kun s equal to velocity times time dha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan displacement keenya yeroo barbaadnutti average velocity maaliin baay'isna? Time dhaan baay'isna. Kunoo haaluma asitti hojjenne kanaan. This becomes horizontal displacement. Horizontal displacement keenya horizontal velocity horizontaalii ta'ee maaliin baay'isna? Flight time dhaan. Sa'aatii inni qaamni sun bal'een baay'isnee arganna jechuudha. So, in order to determine the range of the projectile, we would use the total flight time. Kanaafuu maal determine godhuudhaaf range kana beekuudhaaf range irreef maal jennee jirra? Horizontal displacement jennee jirra jechuudha. Horizontal displacement yookiin range kana beekuudhaaf maal fayyadamna? Flight time. Sa'aatii qaamni suni balali'e yookiin ammoo qilleensa keessa itti deeme san fayyadamna jechuudha. For example, to find the horizontal displacement after 5 seconds. Horizontal displacement yookiin ammoo horizontaalii kan ta'e jechuudha. Qaxxaamura horizontaalii irra ta'e wayii barbaaduudhaaf sekondii 5 booda we would use time of 5 seconds. Maal fayyadamna? 5 seconds kana fayyadamna jechuudha. Maaliif flight time keenya waan isa ta'eef. Total horizontal displacement is equal to horizontal velocity times total flight time jechuudha. Totalii isaa barbaaduudhaaf ammoo horizontal displacement kana totalii isaa barbaaduudhaaf horizontal velocity kana fudhannee maaliin baay'isna? Total flight time dhaan. Flight time san totalii isaa waliigala isaatiin baay'isnee arganna jechuudha. Horizontal displacement after 5 seconds. Horizontal displacement yookiin rangein erga sekondii 5tii kun ammoo maal ta'a? Velocity times 5 seconds jechuudha. Maaliif sekondii 5 waan ta'eef kanaafuu 5 kanaan baay'isnee haala kanaan arganna jechuudha. Inni kun baay'ee salphaadha. Kana jechuun foormula reef daleensa irraa isa kana argachuu ni dandeenya. Kanaafuu horizontal motioniin baay'ee salphaadha jechuudha. Isuma duraan dalagaa ture sani. Vertical motion isa jedhu paartii 2dhaan isiniif qabadhee dhufa. Viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu taate like godhuudhaan bira darba, akkasumas hiriyoota keessaniif share godhuu hin irraanfatina. Garuu
viidiyoo hedduu irratti namoonni koomentii naaf barreessaa jirtan koomentii baay'ee nama kakaasuudha. Koomentiin keessan hedduu galatoomaa isin jedhu barbaada. Akkasumas isinis warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan viidiyoo kana jalatti wanti isiniin galle yoo jiraate akkasumas haala kamiin barnoota kan akka itti fufuu qabu akkasumas wantoota biraa wantoonni sirreeffamuu qaban yoo kan jiraatu ta'e karaa koomentiitiin naaf dhiyeessaa gaafii keessan yookiin ammoo yaada keessan isiniif deebisa jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuu hin irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.